Anzalaalam Taaddisaati. Ka jalqabaatiin filannoon biyyaalessaa Keeniyaa har'aa gaggeeffame seenaa biyyattii keessatti filannoo dorgommii cimaan itti taasifamu akka ta'e yaadama. Keessattuu itti aanaa pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo fi hoogganaa paartii mormituu kan ta'an Raayilaa Odingaa gidduutti dorgommii cimaan akka jiraatu eegama. Lammiileen Keeniyaa har'aa ganama sa'aatii 12 eegaluun sagalee kan kennaa turan yoo ta'u amma sagalee lakkaa'uun eegalameera. Ammayyuu itti aanaa gabaasa qaba. Filannoo irra gaggeeffameen pireezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaataan Kiyaambuutti ergamuun sagalee isaanii kennaniiru. Kiyaambuun magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobiif dhihoodha. Filannoon kun bilisaa fi haqa qabeessa ta'a jedhee namana. Hunduu haala sirriin deemaa jira jechuun erga sagalee kenneen booda kan gaazexeessotatti dubbatanii. Kuni guyyaa sagaleetti kenninudha. Kun guyyaa itti lammiileen Keeniyaa ba'anii nagaan sagalee isaanii kennanidha jennee abdanna. Sana boodas mana isaaniitti deebi'anii bu'aa filannichaa eeggatanidha. Kanuman jechuu qaba jedhee yaada. Filannoo har'aaf kan galmaan namoota miiliyoona 22 olidha. Hamma guyyaa keessaa sa'aatii 10tti kan galmaan keessaa walakkaa ol sagalee isaanii kennuu koomishiniin filannoo biyyattii beeksiseera. Kaaba bahaa Keeniyaatti buufatawwan filannoo hedduun nagaan banamanii turan. Haa ta'u malee bulchiinsi Waajjir Somaaliyaatti dhiyaatutti hidhattoonni Al-Shabaab kanneen sagalee kennuuf ba'an doorsisutu gabaafame. Galgala keessa milishoonni miseensota garee kanaa ta'uun shakkaman qe'eewwan bulchiinsa Mandeeraa jala jiran irratti haleellaa akka raawwatan amanama. Qe'ee qarsaatti jiraattonni maqaanaaf dhoksaa jedhanii BBC'tti dubbatan hidhattooti Al-Shabaab namoota sagalee kennuuf konkolaataan adeemaa turan buusanii konkolaataa ibiddatti qabsiisaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti hidhattooti jiraattonni filannoo keessa akka hin hirmaanne dhorkaa turani. Dhimma kana gaafachuuf komaandara poolisii bulchiinsichaa Hilaarii Toorooyitiichitti bilbilan kaafne. Ergaa BBC irraa ergameefis hin deebisne. Gama biraan Wiiliyaam Ruutoo wajjin itti aanaa pireezidaantii ta'uuf kan dorgomaa jiran Rigaatii Gachagua buufata filannootti meeshaan nama adda baasu isaan adda baasu waan dadhabeef yeroo dheeraaf dhaabachuun boodarra sagalee kennani. Meeshaan kun ashaaraa elektirooniksii namoonni osoo sagaleen kennin dura eenyummaa isaanii adda baasuuf kan gargaarudha. Dorgomaan pireezidaantii Joorj Waajaakooyaanis sababa wal fakkaataan sagalee isaanii hin kennine. Dorgomaan pireezidaantii biraa Raayilaa Odingaan immoo magaalaa Naayiroobii bakka Kibraa jedhamutti sagalee isaanii kennaniiru. Yeroo sanachi gaan deeggartoonni isaanii cookan isaan simatan. Pireezidaantiin itti aanaa Keeniyaa yeroo ammaa pireezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran Wiiliyaam Ruutoo bu'aa filannoo adeemsa sirrii ta'e hordofee fudhachuuf qophii akka ta'an gaazexeessotatti himaniiru. Rakkoon kan uumamu yeroo sagaleen kennan osoo hin taane uummanni bu'aa filannoo fudhachuu diduu irrattidha jechuun dubbatan. Bulchiinsa Naakuruu lixaa bakka bu'uun miseensa paarlaamaa ta'uuf kan dorgomaa jiran Deevid Gikaariyaa ammoo bakka wiirtuu filannootti nama wajjin wal loltaniitu himata jedhuun to'annoo jala oolfamuu isaanii poolisii naannichaa mirkaneesseera. Filannoo Keeniyaatti adeemsifamaa ooleen kanneen taajjabaa jiran keessaa namoonni siyaasaa Itoophiyaas keessa jiru. Ministeerri muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany, pireezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomaa akkasumas hoogganaan paartii mormituu Profeesar Mararaa Guddinaa warra hirmaataa jiran keessaati. Guyyaa har'aa lammiileen Keeniyaa ganama sa'aatii 12 eegalee hamma galgala sa'aatii 11tti sagalee isaanii kennaa oolaniiru. Namoonni sa'aatii 11 dura sagalee kennuuf hiriiraa turan balballi wiirtuulee filannoo cufamanis sagalee isaanii kennuu akka danda'an taasifameera. Marsabeet irraa namootni waayillikoo ammayyuu taanaa dubbisee haala filannoo naannichaa akkamiin akka ooles dubbatanii jiru. Ruuqiyaa Waariyoo Toole har'a Keeniyaa guutuun kuraa dha'utti jiru. Ati kura dhoote? Eessatti? Badaasa Pireemali. Meeqa akkaate? Sa'aatii 12 fodakka. Ganam. Ganam. Hin qorruu? Hinjira bakka maal taanree kaanee saliiwwanni riingisi guddanami baay'een naan bakka qaxay ganama dhaqqabannee namni filanne pireezidentii dhoofnee gabanaa dhoofnee senetaa dhoofnee wuumeni rep dhoofnee MCA dhoofnee MPlee dhoofnee. Qe'een naguma nagaatu jiraami qe'ee keessan? Nagumni balaan hin jiru naguma. Amma rakkoon guddoo Marsabiit keessa rakkoo nageenyaati. Toole namni isin filattan kun nagaa buusaa? Nami hojjaa waajjii onnee salaafisinum nagaa buusaa namni cuuf qara oolkii oo barbaada namni nagaa barbaadanii jiraa miti. Maqaan kiyyi Nuura Dheeraa. Nuura Dheeraa eessa qubatta? Kinaan kun eessa Isiyooloo kaawunti? Isiyooloo South Constituency. Har'a kuraa yadhooftee? Yadai. Eessa achumammoo? Artumaatti.
Naguma qe'ee naguma rakkoon dhalanne. Wanni dhibaa tokkollee hin dhumne. Ammutanaallee dha'uu jiranii. Polling station kagariyaa hidhaanii kanami obbaafate. Kanami obbayini bakka nami cuftiinu obba'uutiin himuu jenne. Kan itti aanutiin naannoo kibbaa godina goofaatti guyyaa muraasa keessatti harroonni 148 tasa du'uun isaanii dhaga'ameera. Harrootni kunneen kan du'an sababa dhibee ammatti maalummaan isaa hin beekamneenidha. Godina goofaatti waajjira qonnaatti hoogganaan qabeenya bineensotaa fi qurxummii obbo Muluqaan Tamasgeen akka BBC'tti himanitti dhibeen kun yeroo gabaabaa keessatti lubbuu beelladoota kanaa galaafata. ወረዳዎች ላይ ያልታወቀ በሽታ ተከስቶ ነበር እና ደንባ ጎፋና ሳውላ aanaalee sadii zaalaa dambaa goofaa fi saawulaatti dhukkubni hin beekamne uumamee ture torban darbe keessaa eegale kan eegale harroota muraasa irratti waan tureef laaboraatoorii walaayittaa sooddootti beeksisnee isaanis dhufanii samuuda fudhatanii turani bu'aa isaa argachuuf gara laaboraatoorii sabbataa dhimmichi ilaallatutti ergineerra nuun jedhani. Ta'us garuu mallattoon dhukkubichaa dhibee Afrikaan horse sickness ka jedhamu waliin wal fakkaata. Mallattooleen kunneen ofirra naanna'uu, hollachiisuu, morma isaanii dheeressuu yookaan hiixachuu fi darbee immoo oomacha diddigguudha. Mallattoon kun erga irratti mul'atee utuu hin turin sa'aatii gabaabaa keessatti lubbuun isaanii darba. Hangammaatti aanaalee sadan keessatti harrootni 134 ol ta'an du'aniiru. Harrootni dinagdee fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti uummata keessatti ga'ee guddaa akka qaban kan himan obbo Muluqaan beelladoonni kunneen uummataaf bu'aa isaan buusaa jiranis himaniiru. አንደኛ ሴቶችን በጣም harroonni beeladoota baay'ee barbaachisoodha. Keessumaa dubartoota guddaa gargaaru. Fakkeenyaaf qonnaan bultoonni yeroo manaa gara oobdiitti yookaan gabaatti yookaan gara mana baaburaatti midhaan geessan kan isaan itti fayyadaman harrootadha. Kun ammoo tajaajila isaan kennan keessaa isa guddaadha. Dabalataan ammoo magaalaa keessatti tajaajila geejjibaa gaarii ni kennu. Kuni namoota madda galii ta'eeftu jira. Aanaalee lamaan zaalaa fi dambaa goofaa keessaa harroota 25,000 ta'antu jira. ወረዳ 25,000 ያክል ነው ማለት. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan gidduun oduu gaggabaaboon sinitti hima. Pireezidaantiin duraanii US Doonaald Tiraamp poolisiin FBI mana jireenya isaa Flooriidaatti argamu weeraruun sakatta'uu isaa hime. Kaayyoon sakatta kanaa Tiraamp yeroo aangoo pireezidaantummaarraa bu'u dookumentiiwwan manatti fudhatee galetu jira jedhamee waan shakkameefi sakattaa kanaan poolisiin waraqaaleen qorannoo fudhatee akka jirus abukaatoon Tiraamp kan taate Kiristiinaa Boob himteetti. Raashiyaan akka US meeshaa waraanaa niwukileeraa ishee irratti sakatta'insa hin taasifneef dhorkuu beeksifte. Waliigalteen sakatta'insa meeshaa niwukileeraa hayyama New Start jedhamu biyyoota lamaan gidduutti bara 2011 taasifamus Raashiyaan dhorkaan kun haaluma bu'uura haalota addaa waliigalticharra kaa'ameenii jetteetti. Ameerikaan hidhattoota Al-Shabaab irratti xiyyeeffachuun Somaaliyaa bulchiinsa Hiiraan keessatti haleellaa qilleensaa gaggeessuu ishee miidiyaaleen Somaaliyaa himan. Haleellaan kun waamicha mootummaan Somaaliyaa godheen kan gaggeeffame yoo ta'u, kan duraa haleellaa qilleensaa lamaan waxabajjii fi adoolessa keessa loltoota Al-Shabaab 7 ajjeefamuu isaanii qondaaltotni US ibsaniiru. Kaayitaanutti yoo ceenu godina Guraageetti har'a hojjettootni mootummaa fi namootni hojii dhuunfaa irratti bobba'an kaanis duula lagannaa hojii gaggeessuu himame. Taateen kun magaalaa guddoo godina Guraagee Walqixxee fi magaalaa Hawaariyaat keessatti aanolee argaman akka Mihurii fi Akilil keessatti gaggeeffamu namootni BBC'n dubbisee himaniiru. Abbaan qabeenya miidiyaa Immaat Guraagee obbo Tasfaan Addaa duula lagannaa hojii kana eenyu akka waame beekuu baadhus jiraattotni garuu manumatti guyyaa isaanii dabarsan jedhan. Walqixxee katamaa ነው magaalaa Walqixxee keessattidha. Kutaa bulchiinsa 3tu jira. 3 keessatti iyyuu haga Gubreetti lagannaan hojii gaggeeffameera. Aanaa Murnaa Akilil jedhamu jira.
Achittis akkasuma lagannaan hojii gaggeeffamee ture. Bakkeewwan kaanittis hojjettoota mootummaa qofaatti mariisisuuf waamichi taasifamee ture. Garuu hojjettootni mootummaa didanii achumaan hiriira nagaa bahuun gara mana isaaniitti galaniiru. Kun aanaa murnaa keessattidha. Wantootni wal fakkaatoon bakkeewwan kaan keessattis gaggeeffameera. Guutummaa guutuutti lagannaa gaggeessuun cufamee kan oole garuu magaalaa Walqixxee keessattidha. Sablammiin Guraagee akka naannootti hundaa'uuf kilaasteraan gurmaa'uu qabdu yaada jedhu mormuun hiriira bahuu fi duula lagannaa hojii kana gaggeessuu walitti qabduun boordii Shoongoo Guraagee addee Zaayidaa Giza'u himaniiru. Jijjiiramni kun dhufuun dura yeroo bulchiinsa TPLF keessa naannoleen yeroo hundeeffaman warra kaan waliin hin hundeeffamnu jechuun diduun mormanii ture. Bakka bu'oota 33 bakka buusuun ture kan mormii ba'an. Jalqaba mormii kana kan jalqabe sablammii Guraageeti. Kun naannoo kamiyyuu dursuun gaaffii dhiyaatedha. Garuu gaaffii isaanii kana nama deebisuuf hin arganne. Amma uummatni gaabbii fi dheekkamsa keessa galeera. Humni addaa fi humni ittisaa lakkoobsaan kan uummata caalu galuun jalaa diigeera. Gaaffii walqixxummaa gaafachuun qofa waan dhiibbaan irra ga'eef uummatni addunyaa nuuf haa beeku jechuun mormii ba'aniiru. Kilaasteraan gurmaa'uu kana maaliif morman jennee miidiyaa hawaasaa irratti dhimmicha kaasuun kan beekaman obbo Tasfaas gaafanneerra. Gaaffiin kilaasteraa isa kana dura ture caalaa eenyummaa Guraagee kan balleessudha jennee amanna. Kilaastera kana keessa yoo galu eenyummaa isaa Guraagee jedhu qabatee osoo hin taane aanaadhaan qoqqoodameeti. Kanaafuu maqaamti Guraagee jedhu iyyuu caasaa mootummaa keessaa bada jechuudha. Sana booda waanuma naannoo kibbaa ture irra deddeebi'uu ta'a malee faayidaa hin qabu. Magaalli guddoo yeroo hawaasaa tures akkasuma miidhamaa turre. Kanaafidha kan mormaa jirru. Dur akkam ture jennee yoo ilaalle 1983 dura Shawaa keessa ture. Magaala guddoo isaa Walisoo fi Zuwaayee godhachuun ture. Yeroo sanas gaaffiin naannoo ka'ee ture. Jaarsolii hedduun mormanii ture. Yeroo warra kaan waliin akka naannootti akka hundaa'an murtaa'uu jechuudha. Ergasii afaan isaa guddisuu hin dandeenye. Aadaa isaa eeguu hin dandeenye. Afaan Guraagee baduuf fiixeerra gahee jira. Kanaafidha akka naannootti hundeeffamuu qabna jennee kan mormaa jirru. Manni maree godina Guraagee waggaa 3 dura naannoo ta'uuf yaadicha raggaasee dabarsuun deebii gahaa osoo hin argatiin turuu kan himan aadde Zaayidaan ammas dhimmicha hordofaa akka jiran ibsanii jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya osoo hin xumuriin dura oduuwwan gabaaboo hafan keessaan isinitti hima. Kooriyaa kibbaa magaalaa guddittii Sool keessatti rooba cimaa roobeen yoo xiqqaate namootni 8 du'anii 14 immoo madaaniiru. Rooba cimaan wiixataa galgala roobeen daandiileenii fi buufataaleen geejibaa baaburaan kan liqinfaman yoo ta'an kun rooba cimaa waggaa 80 keessatti argamee hin beekne akka ta'es ibsameera. Haleellaa waxabajjii keessa mana amantaa magaalaa Naayijeeriyaatti gaggeeffame walqabate shakkamtootni to'annoo jala oolfamuu isaanii humni waraanaa biyyatti ibseera. Haleellaa waldaa amantaa kaatoolikii irratti gaggeeffame kanaan namootni 40 ta'an ajjeefamuu isaaniis ni yaadatama. Sagantaa har'aatiif qabanne asumarratti xumurreeti kan jiru sagantichaa kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture. Qopheessituun sagantaa kanaa immoo Firaafolee Dhugaasaatii Daawit Deevis Maaswaaruu akkasuma gama ogummaa teeknikaatiin waliin turtii taasisee jira. Odeeffannoo dabalataa marsariitii BBC Afaan Oromoo irraatii argachuu dandeessu. Halkan gaarii.